gadi nama baasa. Bakka ofan ajjeesa dheetanan abdii kute bakka achiis dide asiis hafe bakka. Innaa isaan booddee maalan godhe beektaa kushiina keessan barandaatti gadi nama baasaa halkasaa 11 rafan ijoolleen hundiyyuu saxxedanii rafanii qassidhee beetanan qassidhee beetanan bara kushiina seeni kushiina sanirra barandaa manadhee gaazii jira beektaa dabbaa gaazii koreen achirraa sadaffaa gubbaadha beektaa achirraa sin gadee of darbuudha feechaan. Innaa koree gaafani gaazii san koree dan silkiin bamudhiitta suuqadhe gaafan gaazii san koree gaazii sanirra dhaabbadhu hawwi kana dheessitti hin danda'u. Rabbi anan maatii kootti irree dhiyoo kanan hime wanta kana nama tokkotti hin himne dhugaa abba manaa kootti iyyuu dhiyoo kanan itti hime kana misira kana akkasitti wanni jedhe. Innaa gaafa gaazii san koree buubicha homtuu nafiqa gaazii dabbaa irra koree dhaabadhe jechaadha maskoottis banadhe. Innaa isaan booddee ija koo dhufee dhuma callime dheewuma dukkanni ija kootti uffifame. Dukkanni ija kootti uffifame dukkana kana keessa maaltu natti mul'ate hawwi suuraa mucaa kiyyaa yeroo nani deemu naannoo halkan sa'aatii 9 biraa kee rafee jira beektaa. Daama waggaa fi waan ta'eeti. Suuraan bakka inni rafutti nan dhugadha nan abbaan dhiisin dhugatiniin kaayoon ka'e hin boo'a dhiisinaan jedhe. Innaan bakka inni rafutti suuraa siin gadhee suura kaafadhee deeme. Yeroo hunda suura sana laalee boo'a. Innaa dukkana san keessa maaltu natti mul'ate suura mucaa koo san malee homaan argu. Dhugaa rabbii jecha suura mucaa koo san malee homaan argu. Kaza akkasuma ilmaan dhaabadha zimmedhee gogee gadi sin bu'u gadi sin utaalu zimmedheen dhaabadha. Isaan booddee maallaan jedhe abbaan koo gaafa nani baadiyyaadha isaanii nan deema dhee geggeessu antala koo mucaa kana hin obsitaa'ee naan jedhe. Maalan godhare abbaa jireenya jijjiiruudhaaf maal abbaa ishee naan ishee homaa miti hin turin anis dullumattan deema daa'imnis abbaa faadha malee hin toltu haadha dhabuu waan na godhe natu beeka haadhi isaa muuxinanummaatti irraa duute haadha dhabuun waan baay'ee nama godhaa dirri haadha ormaa na rukuttee antala tunaan jedhe amma har'aa na dhukkubaa naan jedhe kanaafiyyuu waggaa darbinii ta'u hojjetadhu daa'ima keetti galidhaa jedhe. Dhiifama hawwi innaa naan jedhe innaa jecha isaa sana duuni gurra koorra dhagaama natti fakkaata akka waan natti taasaa jiru. Ijji koo maal argaara suura mucaa koo san bichaa arga gurri koo immoo jecha abbaa koo san bichaa dhagaara. Innaa homaan dubbannee duubattan gadu taale baqa gara halaatti osoo hin taane gaazicharraa luka koo tokkichaan duubatti gadi buufadheen gadan bu'ee nan dhaabbadhee nan machaa akka wanna ta'e dhugee isaan booda banadhee barree ol seene tanan bakka dhanni koo kun ani ibidda akka ibiddi narraa uffate ol seene tanani nan rafee afaas gamboru kan jedha suni innaa nan rafee nan ka'ee ayyaana jimaata sanbata guyyaa soomii kaasana uffata zanii uffadhe tanan zaniidha nan oole osoo bo'u bakka marrimaan koo kana dhukkuba gaafa ijoolleen kolfanii taphatanii suura maal kaa'an beekta keessa gootee akka madaatti na dhukkuba ishinti beeti seenin hawwii garaachi kootiin lafarra lo'a garaa kootiin lafarra lo'a bakka akka waan garaacha lafarra lo'e dhukkubbiin keessa gootiin na dhiisu sanii bakka akka sana na godha osoon booyo son akkasitti baafadhu bulee borumtiisa sun dubartii waan ta'e bilbiltee nama daa'ima naa qabuun barbaade daa'ima lama hojiin qabu mana kiraayin gala jennaaniin mucoo waan ta'e gaafattee nani 2,200 koottu jetteen jennaan lakki 2,200 dhufu 500 gadi jennaaniin lakkan hojii baay'een qabu daa'ima lama bichaan barbaada jette isheen. Daa'ima lama bichaan qaba hojii baay'een qabu jennaan isaan booddee ana afaan hin beekne hin jirti jedhanii naan afaan hin beekne hin jirti garuu daa'ima hin guddisti. Daa'ima qabdoof ishiitiyyuu daa'ima gattee dhufte waan ta'eef afaan immoo qasettee barsiifatta naan kalli walliidha kaa'ama. Ishii bakka naa fida jettee ishiin dhuftee na fudhattee ishii bira dhaqee achi hojii jalqabe gaafa naqu rakkinaan kun rakkina irratti rakkina ammas rakkinuma gaafa naqu niitiin morookoodha
sarraatinyinatiidhuma dhuftee achitti deesse. Isheen mana nooltu mana bultu hojii ishee hojiin kan biraati. Daa'imti mucaan tokkichi sammuusaa sirrii miti. Daa'imni takkittiin xiqqoodha. Waggaa lamaaf waggaa sadiiti daa'imta walirratti dhalatte. Takka dugdattan baadha takka fuuldurattan baadha. Bakka nyaati mana keessa hin jiru. Ishiin daa'imti nyaatu hin jettu hin dhuguu hin jettu. Mukroonidhuma wanna ta'e barbaadeen kaan isaan maqaroome kaanan dura osoo nyaanni lafa jiru beela'uusaan wannuma ta'e barbaadee ofiifis hojjedhee ijoolleedhaafis kennee ofiis nyaachuutti ka'e. Innaa kanuma keessa suuqii baree bakka dhaqii suuqitti na erguu qabdee birrii faa lafa jiraate callaa minaamni kana funaaneen dhaqee tanan suuqii daa'ima takkittii luqqeetutti baadhee takkitti harkatti baadheen dhaqee bitee deebi'ee tanan hojjedha. Ishiin bultu iddoo biraa kan ooltu iddoo biraa daa'ima garagartee ni ilaaltu. Innaa osoo akkasitti jiru ammas ji'a tokkicha guutee miindaa naa kennite birrii 1,000. Gaafa miindaa 1,000 fudhadhu waanan alamii kanarraa waaqa waan miliyoonni gannaa bu'ee natti fakkaate. Bakka gammachuu guddaa tokko natti dhaga'amee 300 keessaa harkatti qabadhee tanan 700 mucaa kiyyaa erge. Ji'a meeqattan ergaa jira? Ji'a ja'attan ergaa fira biyyaa bahee ji'a ja'a guutee amma jechaadha laali. Ji'a ja'atti birrii kana ergee fi daa'ima kiyya sanii ergee fi bakka gammadee bakka jireenyi koo wanni baay'ee kana natti tolee bakka osoon beela'uu quufe bakka gaafan daa'ima kiyya sanii ergu gammachuutu natti dhaga'ame. Isaan booddee ji'a lammaffaa jalqabee ji'a lammaffaa san torbee lama gaafan guutu mana sanatti wal lolan beektaan dhiira walirratti fidanii manatti fidanii dhufanii wal lolanii wal qaxaqqaxanii poolisiin itti waamame. Gaafasis immoo galeen oole laali gaafa sanis poolisiin itti waamame takkittiin achi keessaa baay'atanii jiru. Kaamma kophaa kiyya daa'ima wajjin kan jette sana booddanyaa dabalattee nama 4 ta'anii mana kiraayii walitti kaffaluutti ka'an jechaadha. Innaa takkittiin achi keessaa waluma wal lolanii lama garee uummatanii gaafa walitti deebi'an takkittiin gaafa isaa poolisii waaman ani homaa quban qabu ishiin beetti poolisiin dhufee nasi qabee biyya gashattee na fuutee baatee waardiyyaa bira na keessite waardiyyaan hin jira waardiyyaadhaan dhoski miskiina jettee waardiyyaa bira na dhoskite isaanitti poolisii waamamee isaan daa'imadhanii akkasumatti walaranii fuudhanii ba'anii innaa garamitti gorureem mani jaasa sanitti deebi'uurra du'atti deebi'uu wayyan jedhe bakka abdiin kutee waanan godhun dhabe isaan booda gooda hin jira hospitaala waan ta'e seeneen namichi tokko hospitaala keessa radaata silkii sarara naayii dhedheen inni naadhee abbaa manaa keetti dawaleen akkanaan immoo son du'e mana jaasa sanatti hin deemuun jedheen. Innaa obboleetti kiyyaanis immoo walitti mufanne sababbiidhuma birrii maaliif sababbii isaas sababbii ani ishiitti qabamee tokko keessa deebi'uu didee guyyaa ayyaana hoggaasu maalin jedheeni beektaa? Ishiitti dubbachuu sodaadhe maaliifin asbeeza ishiitu naa kaffalaa mana kiraa ishiitu naa kaffalaa waan ta'eef itti anammoo osoo nufi kiyyaa beelee daa'imti kiyya sun nyaattee irra natti tolaa jechaadha. Innaa isaan booda maalan jedheen ishiitti dubbachuu sodaadheen gooddanyaa ishiitiin birrii 200 daa'ima kiyya ayyaana hoggaati naa erge dhiiniin jedheen. Innaa 200 ayyaana hoggaati daa'ima kiyya 200 naa ergi jedhiin nan ofii kiyyaa na sodaadhe daa'ima kiyyaa naa ergi jedhiin jennaan. Bakka jecha hin jedhamne darbatte ishiin jechaadha. Ani ishiirra darbeen ganaa maalishiiti birrii ergaa gaafa ishiin jettu bakka keessi koo na tuqame. Nan dhiisee isaafuun achittis hin deebi'u birrii 300 qaba 300 yoon achitti deebi'e mana jaasasinitti deebi'e mana kiraa gaafa sin 200 kaffala 100 takkittiin naaf ishiin qallaban jiru borummoo komishinii jiru komishinii sanuu wanna fuudhee kaffaladhee deebuun qaboodhe bakkaan garuma godhattan galachumaadhaan poolisii barbaadee poolisii harka kennee galadhe innaan inni dallaala jalqaba isa duraa biyyaa na fidee obboleettiin koraana fuute sana isatti bilbilee abbaan manaa kiyya akkana jedhanii obboleettii ishii shinarraa fuutee isa dhaxxiree jedheen. Innaan ishiittu qabamtee biyya galte ishiin akkas jedhiin hin jedheen. Ishiin qabamtee biyya galtee ishiin iyyuu as jirtii jedheen. Ishiin as jirti yoo waaqa sodaatte dhaqii fudhi jalqaba sumarraan dhufte kanaaf taate yoo waaqa sodaatte dhaqii fudhi akkasitti goodaa jirtii jedheeni. Innaan namichi naa bilbileessa jirta akkasitti naannoo akkamii jirta naannoo akkasii lookishinii erguu beektaa eeyyeen naa ergee fi namichi sun dhufee fuudhe na fuudhee jechaadha. Dhufee na fuudhee obbiratti na deebisee.
Na amma nan oliin gadi korottu kana keessa as seenee mana ijaarsaa ta'u kana keessa namichi dura ofii biiroo hin qabne sun amma kanatti nama faana biiroo walitti banatanii achitti deebi'ee amma kaan bilookkame homaa faayidaa hin qabu jechaadha. Isaan booddee osumaan achi jiru jechaadha. Ani namicha bira gahuu fi micoon tokko hin jirti baareen jirti. Duraan yeroo nani achitti mana ijaarsaa jiru sanaan itti madhee ture beektaa akkasitti nama yoo argite naa barbaadedhe ishii Joordaan irraa as galte as dabarte innaa ishii itti madhee ture ishii anaa namicha dhufee na fuudhee achi bulee borumtii isaa sana naa bilbiltee dhufuu barbaadamoo hojii argattee namni barbaada jiru micoon mana haadha madaamitii yaa jirtu duraan nan dabaladhee hojjedhatte amma immoo nan gala jette dhufuu barbaadda naan jette ishii. Eeyyeni jedheeni isaan booda bakka paaspoortii kee fi wanni kee ergi namicha fi nama wal qunnamsiiseette kaazaa namichichuma dallaala sanii fi namicha isa biyya asii jiru kana wal qunnamsiisee isaan walitti haasaanii waan jiru xumuranii viizaa hojjetanii tikeettii kutanii naa herganii jechaadha. Kutanii naa herganii ani achi bilookiidhaan biyya san keessaa bilookiidhaan biyya bahareen dhufee. Naa dhufee naan illee waaqayyo kaasaa kunaa kaffalee dhufee jennaan haadha tiyyan argadhe malee orma miti akka mana haadha tiyyaatti jireenya gaarii argadhee hojjetadhee kun amma waggaaf ji'a 10 guutee akka gaariitti maatii koo gargaaraa jira akka gaariitti daa'imti koo waan ishiin barbaadde waan fedha isaa gochaafi jira maaliif gaafa sana osoon du'ee raadhee seenaa sana daa'ima koo kana hin dhokatu haadhi kee kanatti siif jecha biyyaa baatee lubbuu ishii biyya ormaa akkasitti biyya ormaa